nagaan isiniif haa ta'u. Ergaa jabduu tokko qaba. Ija kee eeggadhu. Iyyoob boqonnaa 31:1 ija kootii wajjin kakuutti galeera jedha Iyyoob. Ija kootii wajjinan kakuutti galeera. Atis ija kee eeggadhu. Ija kee wajjin kakuutti gali. Har'a waa'ee ijaa sirriittan isinii kaasa. Ijji waan hundumaa ilaala. Waan hundumaa arga. Waan ilaalle hawwina. Waan ilaalle sana ta'uu barbaanna. Namni waan ilaalee ta'uu barbaada. Wanti ilaallu nu xureessa. Wanti ilaallu nu qulleessas. Waa'ee ijaa tokko fakkeenya isinitti hima. Namichatu ijji isaa dhukkubsate. Iji dhukkubnaan gara dooktaraa dhaqe. Yaa dooktar, ijatu na dhukkubaa. Maaloo ija kana naa xaragii jedheetu itti matee jennaan dooktarri tole kaa kottu jedhee ol galchee mana isaa keessatti ija namichaa xaxaraguudhaaf ija isaa keessaa baase. Ija lachuu keessaa baaseetu teebiliirra kakkaa'ee ija isaa xaraguufi jalqabe. Abbaan ijaa akka ijji isaa keessaa ba'e malee waan hojjetamaa jiru hin beeku. Garuu xaragamaafii jira. Dooktarrotu ija xaraguuti. Kana gidduutti adurreen mana keessaa baatee ija namichaa lachuusaa qalam gootee liqimsite. Abbaan ijaan beeku iji nyaatameera. Ija kee eeggadhu, ija kee nyaachisin. Yeroo kana dooktarri nahee waan godhu wallaalee ija keetu nyaatame yoo jedhee namichi achumattuu gaggabuu danda'a yookaan iyyuu danda'a. Kanaaf dooktarichi mala tokko malate. Suuta jedhee dhaqee adurrettii sana qabee ol galchee ija lachuu kee baasee ija durree fidee ija namichaatti gaxxameef. Namichi gaafa ijji isaatti gaxxamamuuf amma laalemeen argitaa jennaan sirriitti arga jedhe. Isa booddee gammadaa ija durree fudhatee ija isaa nyaachisee ija durree fudhatee ilaalaa gale. Manatti gaafa dhiyaatu namoonni mana isaa keessaa bocanii buna dhugu. Isa booddee fayyitee abbaa balu jennaan fayyeen dhufe jedhe. Ol galan namdumtuu dubbisee gammadee fi taa'ee namichi mana keessa baaxii manaa ilaala. Kornis ilaala, asiif achi ilaala, naman ilaalu. Maal barbaada yoo jettan hantuuta barbaada. Ijichatu ija durreeti. Ija durree hantuuta barbaada. Ija isaatu nyaatame. Ijji yoo nyaatame namni nama laaluu dhiisee hantuuta laala jechuudha. Waan hin taane laaluu jalqaba jechuudha. Ija kee eeggadhu, ija kee nyaachisee ergaan guyyaa har'aa ija kee eeggadhu kan jedhudha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Daawit mootichi guyyaa tokko jedha. Mootota lammaffaa boqonnaa 11 bashannana yeroo malee utuu bashannanu. Dhiirri bakkeedhaa lola. Daawit mana kee bashannana. Bashannana yeroo malee utuu bashannanu mana isaa sarara keessaa fooqii isaarra utuu asiif achi deemuu jedha. Dubartii dhanna dhiqattu tokko argee jedha. Dubartii dhanna dhiqattu argeetu naa fidaa jedhe. Hin hawwe. Ilaalee hawwe. Hawweetu aakshinii fudhate. Wajjin ejje. Ulfaayeera gaafa isheen jettu immoo abbaa manaa ishee ajjeesise. Ija isaatu sagalaafate. Hin ilaale, hin hawwe, aakshinii fudhate. Ejja booda du'atu jira. Namni ejju yookaan nama ajjeesa yookaan ofii du'a. Dubartii ishee jaallate sanarratti nama ajjeesa yookaan immoo ofii isaatii du'a. Ijji cubbuu fida, hawwii fida. Ijji waan gaarii akkuma ilaalu waan gadhees ilaala. Ija kee eeggadhu. Yaa namicho, ija kee eeggadhu. Yentalo ija kee eeggadhu. Ijji hawwii fida. Hawwiin cubbuu dhala. Cubbuun du'a dhala wangeelli. Ija keessan eeggadha gam godhaati. Waaqayyo isin haa gargaaru malee. Gooftaan Yesuus Maatewos boqonnaa 5:27 irratti akkas jedhe. Ijji kee mirgaa yoo si dogoggorsee isa mirgaa of keessaa baasi. Ija lama qabaattee qilillee dhaqurra ija tokkoon mootummaa Waaqayyo galuu si wayyaadhe.
Qilillee sana keessa raammoon nama nyaatu hunduu abiddi isaan naa bu'e. Hammam gooftaan vaalii guddaatti laatee waa'ee ijaa akka dubbate ilaalaa. Of keessaa baastee galuusii wayyaa jedhe. Ija kee yoo si dogoggorsa ta'e of keessaa baasii foloqqoqii miti. Ija dogoggoraa sana ija si dogoggorsan of keessaa baasi ajjeesi hafuuraan. Hin biije dhiifiidha. Hin ije dhiifiidha malee falaxaa godhadhuu of keessaa baasii miti. Namni kana yaalullee jira waan ta'eef. Gooftaan fakkeenyaan dubbate baay'ee gati jabeessa akka ta'ee fi iddoo guddaa akka inni itti laate agarraa jechuudha waa'ee ijaa. Ija kee eeggadhu. Ija kee eeggadhu siin jedheera Waaqayyo. Saamsoon Filisxeemonni aakshinii isaan irratti fudhatan ni jalqabaa ija keessaa baasanidha. Ijaan ilaalee gara Daliilaatti dhaqe. Ijaan ilaalee dubartittii hawwee intalattii hawwee. Gaafa qabame garuu ija isaa keessaa ija keessaa baasanidha. Seexanni karoorri isaa kamiyyuu karaa kamiyyuu ija hafuuraa nama keessaa baasuudha. Ija hafuuraa jaamsuudha. Ija namaa jaamsuu barbaada. Ija hafuuraa jaamsuu barbaada. Saamsoon namni guddaa sun. Saamsoon humna jabaa qabu sun. Inni cufaa buqqisee deemu sun. Inni takkaadhaan lafee mangaagaa harree fudhatee namoota 2,000 walirra tuule sun ijaan kufe. Ija isaa keessaa baasan immoo ija malee arguu hin danda'u. Itti haasa'ani, itti taphatani, daakuu daaksifatani, itti baacame iji gaafa keessaa ba'u. Tajaajilaa ija kee eeggadhu. Yaa nama Waaqayyoo ija kee eeggadhu. Ijji nyaatamnaan, ijji si keessaa baanaan nama taraa taata. Vaaliyuulesii namaa taata. Nama gati dhabeessa taata. Ija kee eeggadhu. Addaamii fi waaniin seexanni jalqaba kan inni godhe kanumadha. Ija gaada seexan. Ilaali ija gaada seexan. Ija hafuuraa gaada. Ija hafuuraa namaa gaada seexan. Hewaan itti dhaqe akka jedhe Waaqayyo hunduma isaa nyaadhaa jedhee huwwennaan lakkeette. Ishee kana nyaatinaa jennaan kun ikkoo ija namaa bana jedhe. Utuu nyaattan ija keessantu banama jedhe. Ija maaliif baname? Ija fooniif baname. Ija qullaa laaluuf baname. Ija hafuuraa kee hafuudhe. Ija hafuuraa isaanii foloqoqee ija hin baneef sirriimatti baneef. Ija foonii baneeru. Ija hafuuraa jaamse. Isa Waaqayyo isaanii bane jaamse. Hewaan ilaaltee gojomaa ta'edha. Ilaallaan gojomaa dhufa. Hawwuu dhufa. Hawwinaan aakshinii fudhachuu dhufa. Aakshinii fudhannaan cubbuudha. Cubbuun immoo du'a dhala. Argite? Isteeppiin hewaan kanumadha. Hin ilaalte, hin hawwite. Hawwitee kutatte nyaatte. Nyaattee abbaa manaaf laatte. Lachuu nyaatanii ija hafuuraa jaamee iji foonii baname. Qullaa ta'anii wal dhokatan. Qullaa ta'anii baala marxifatan. Qullaa ta'anii Waaqayyoon dhokatan. Ija isaanii nyaatame. Ija isaanii tatame. Ija isaanii kiyaabay. Ija kee eeggadhu kaatis. Biyyi lafaa har'a waan sitti bareedu si dura naqee jira. Waan babbareedaa si dura naqee jira laa. Tarreessee bilicii. Hanati ittiin kuftu. Sooshaal miidiyaa gaafatti banattu kan ittiin kuftu duwwaan kanatti ilaaltu. Harki 90 ol pornoogiraafiidha kan gadhiifamu. Harki 90 ol qullaadha kan gadhiifamu. Ilaalatiyyuu sirba laali, fiilmii laali, waan hundumaa laali. Ija kee eeggadhu siin jedheera Waaqayyo. Hattuun sangaa furdaa bakkeetti ilaalee dhaqee dallaadhaa baafata. Ijaan hawwu. Inaaftuun ijaan hawwiti. Ejjaan ijaan hawwa dura. Ejjituun ijaan hawwiti dura. Ija kee eeggadhu. Ijji waan hundumaadha. Har'aa kaasee ijji hafuuraa kee haa banamu. Kan ija kee gaadu immoo haa hidhamu. Ija kee eeggadhu har'aa kaasiiti. Ergaa kan namootaaf sheer godhi. Ergaa kan namoota baay'eetti daddabarsi. YouTubii koo maaddii waaqarraa subscribe godhi, sheer godhi, keessa lixii ilaalii barumsa dhedheeraatu achirra jira. Irraa fayyadamaa. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Ameen.